Tole kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya har'a barnoota ajaa'iba tokko wajjin hin baranna. Kanaaf namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochaatii wal wajjin haa barannu. Innis akkaataa ittiin Google Chrome keenya fayyadamnee itti weezarii yookaan haala qilleensa naannoo keenya ilaaluu dandeenyu isin agarsiisu. Amma dandeessinitti agarsiisaa. Isteeppiin isin agarsiisu kan hundumaa yoo fayyadamtan ilaaluu ni dandeessu. Google Chrome keenya ni deemna. Google Chrome qafoon dhabe yookaan silkiin dhabe hin jiru. Kanaaf Google Chrome keenya keessa ni galla. Bakka Google Chrome keenya keessa erga gallee bakka sarchiin ni nuuf fidu kana irratti weather in Chobii kooma fayyadamuutii qabdu jechaadha. Chobii kooma Oromiyaa kooma Itoophiyaa. Haala kanaatiin bakka biyya keessanii ani amma biyyi koo Chobii waan ta'eef Chobii guutee jira. Isinis akkaataa ittiin biyyi keessan naannoo keessaniin guuttanii bakka isin jiraattan keessatti maqaa bakka Chobiitu kanarratti bakka jiraattan sana galchitanii Oromiyaa kooma Itoophiyaatti erga galchitanii booddee sarchi ni gootu. Haala kanaatiin kunoo ammachuu seeriyaan Chobii Itoophiyaa keessatti naaf fidee jira. Riizaaltii isaa kunoo haala kanaan naaf fidee jira. Bokkaan boru guyyaa Chobii biyyattuu maandee irraa duumessaan kan ooledha. Kunoo amma haaluma argaa jirtan kanaatiin kan guyyaa irraa kanadha maandeen. Borummoo kan facaasaa jechuudha. Kan facaasaa immoo kunoo haala kanaan rooba natti agarsiisaatii jira. Kan gaafa roobii immoo kunoo haala kanaatiin innis rooba amma tokko qaba jechuudha. Haala kanaan erga isinii fidee booddee hunduma isaa ilaaltanii garuu jammaraaf biyya keessan fiduu isaanii ilaaltu. Jammaraaf amma kan kiyya Chobii waan galcheef kunoo Chobiin asirraa haala kanaatiin jira. Bakka kanarratti Chobii seeriyaan Chobii kooti. Kanaaf Chobii bakka kanarratti haala kanaatiin galcheen jira. Yoo barbaaddan immoo asumatti jijjiirtanii bakka sarchii kanarratti tuqxanii deebitanii bakka Chobii kana Addis Ababaa jechuu dandeessu. Akka walitti qabee isiniif fiduuf immoo Addis Ababaa an jedhu kana erga galchitanii Oromiyaa isa dhukan immoo asii ni balleessitu. Addis Ababaa in Itoophiyaa keessatti haala kanaan sarchi ni gootu. Kan Addis Ababaas kunoo haala kanaan fidee jira walii. Kunoo haala amma argaartan kanaan kan guyyoota 10 kan Itoophiyaa keessa Addis Ababaa kan jedhu naaf fidee jira. Kan guyyoota 10 kanarratti tuqee ilaaluu danda'a jechuudha. Liinkii kanarratti erga gadi tuqxanii booddee kan guyyoota 10 walitti aananii haala roobaa naannicha keessa jiru yookaan qilleensa roobaa sana isinitti himuu danda'a jechuudha. Haala kanaatiin kunoo naaf fidee jira. Guyyoota kurnansaa kan guyyaa irraa kunoo parsentii 54 duumessaan oole kan jedhudha. Haala kanaatiin Tuusdee irraa kaasee immoo kunoo kan maandee sagaroolii kanaa Tuusdee irraa kaasee bakkuma isin amma argaa jirtan kanarratti gad tuqxanii bal'inaan ilaaluu dandeessu. Amma fakkeenyaaf kan Tuusdee Winisdee tartiibaan naaf fidee jira. Kunoo haala kanaatiin duumessa ulfaataa guyyoonni dhufan kun hundinuu guyyoota roobaa fi duumessa wal makaadha jechuudha. Guyyoota amma 10tti amma deebisee amma gaafa roobiitti natti agarsiisee jira jechuudha. Gara oliittis kan Tuusdee maandeensa natti agarsiisee jira. Tole kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya haala kanaatiin haala qilleensaa yookaan raagaa haala qilleensa naannoo keessanii ilaaluu ni dandeessu. Barnoonni kun isinitti toleera yoo ta'e like, subscribe, share gochuun dagatiinaa oraa bulaa deebana.